jira obbo namni gadee Abiy Ahmed irra hiriira gaggeessaa jiru jira har'a namni har'a Abiy Ahmed irratti dhagaa karaa kaa'ee dhagaa cufaa jiru jira Oromoon hiriira waamee jira Abiy Ahmed irratti bilookii godhee jira hinjiru koppiliinkii godhaa please koppiliinkii godhaa maaltu isa galcha taayee danda'a har'a faannoo wajjin hiriira wanni inni waamuuf gaafa kaleessa nuti hayyoota Oromoo hunda du'an Hacaaluu Hundeessaatiif hiriira nu waama ummanni keenya dhumaa jira rabbii jedhii taayee nu bira dhaabadhu ummanni si barbaada aangoo qabduun nutumsi gaafa nu jenneen girrisaa nutti baasee lafarraa nu fixaa ture bar girrisaa nutti baasee gootota Oromoon qabdu ija Oromoo warra ta'an takka takkaan Haaji Umariin fa'a hin beektanii isin Haaji Umariin jaarsa areedaa san eenyu ajjeese taayee danda'ati bar kanaaf jecha taayeen danda'a isa dhumaati irratti Abiy Ahmed illee ganee jechuu gantu akkamitti bilisiginnaa gana ummata Oromoo ganee jira okay nunu ganee Oromoo hundarratti du'a murteesse hayyoota Oromoo irratti du'a murteesse rabbiin ummata kana hambise lubbuun gootota kennaa nu hafte alhamdulillah galanni rabbiin badini har'a ammoo faannoo wajjin qabsoo jalqabe jechuu namni nagaan barbaanne mootummaa dheeree gadi ba'ee Abiy Ahmed arrabse akkasii nagartan sanitti Facebook isaati gantuu meelala afaan kamiin Abiy Ahmed arrabsa damoosa Abiy Ahmed irraa birrii laxalat godhee mallaqa sabatee baankii dhaqee kaardii isaatiin mallaqa baasa afaan kamiin Abiy Ahmed arrabsa kun rabbii keessanii jedhaa isin Abiy Ahmed bar namni taayee danda'a nama godhee akkinni diratii baasu isa godhe kolkolee dullatti gurraatti bifa taayee danda'a 2018 isinii maxxansa yoo viidiyoo kanarraa gadi bu'e namni taayee danda'a akkinni borcii baasu akkinni diratii dhiibu akkinni kaabbadu taayeen gurraattiin bifa namaa hin qabne sun akkisiin bifa namaa godhattu namni taayee danda'a sadarkaa saniin ga'e Abiy Ahmed bar kabajaa Abiy Ahmed wallaalee kabajaa Abiy Ahmed isatti godhe wallaalee kabajaa Abiy Ahmed isarraan ga'e wallaalee Abiy Ahmed garagalee Abiy Ahmed arrabse bar gantuu jedhama anarra waraana adda bilisummaa Oromoo keessa taa'ee namni tokko yoo waraana adda bilisummaa Oromoo basaase namni sun gantuu jedhama abaa'oo keessa teetti abaa'oo yoo basaafte gantuudhaati bilisiginnaa keessa ta'anii bilisiginnaa basaasuulleen gantu kaafaa'oo keessa teettee kaafaa'oo basaasuun gantu gara kamittuyyuu gantuun eenyufuyyuun taatu taayee danda'a namni nama isa godhee wallahi taayee danda'a osoo nyaattee nyaanni bira gassin tarre namitti bifa hin qabne gurraatti duutuu bututtuu san wasaakaa keessaa fuudhee uffata irraa miicee muraadii wasaka shuxaami ta akka teetii tanaaf deebiin deebisu'an na'al'atullah alayka ta akka teetii bacbacee dhoqqee tanaaf deebiin deebisu Profeesar Ahmad Culullee daddab waan hojjannu beeyna Abiy Ahmediif irra gootonni Oromoo silaa yoo xiqqaate nama 20-30 dhabdee bar Oromoo osoo gaafa taayeen danda'a du'a Jawaar Mohammadin murteesse Abiyyiin Jawaarii wajjin taayee du'a murteesse osoo gaafa taayeen danda'a Baqqalaa Garbaatitti du'a murteesse Abiyyiin Ahmed du'a itti murteesse osoo gaafa taayeen danda'a Koloneel Gammachuu Ayyaanaatitti du'a murteesse Abiyyiin waliin du'a itti arra gadi baatee waa'ee taayee dubbattaan naati bada shuxaam kolkoloo taayee danda'a silaa mana hidhaa geessuun qabaniyyuu akkuma inni Abdu Jabbaariin mataa isaa keessa sibiilaan waraanee ajjeese sanitti adda baabaa irratti ajjeefamuu qaba ture taayee danda'a mana hidhaa geessuun isarratti haraama ture Abukaattoo mirga dhamaa Abdu Jabbaariin namni adda baabaa irratti gurmuu isaa keessa mataa isaa keessa dha'ee Abdu Jabbaariin ajjeese taayee danda'ati bar Haaji Umariin Boorana keessatti Imaanuel Wandimuu fa'a namni adda baabaa irratti poolisii Oromiyaatiin ajjeesisiise taayee danda'ati bar maali isin ummanni hoolaan kuni yoo waa'ee qabsoon beekne dhuftanii nun gaafattanii isin barsiifna akka hadiisaatitti isinii katabna taayee danda'a mana hidhaa seenuun qabu du'uu qaba ture maal jettaati manuma hidhaa seenuu yuun qabu siin jabar manuma hidhaatu seenuun isarratti noorii ture Abiyyiin Ahmad gootonni isinarra ittiin dhaadattan kakaleessa isiniif jecha barsaa Baqqalaan Garbaa har'a biyya Ameerikaa keessa jiru kuni osoo gaafa taayeen du'atti murteesse Abiyyiin taayee wajjin du'atti murteesse sila har'a gootonni Oromoo tokkollee Oromiyaa keessa hin jiran hayyuun Oromoo tokkollee Oromiyaa keessa hin jiru har'a sheer godhi please
Sheer godhi namni qabsoo beeytu. Warri har'a maqaa ABO'tiin taayee waa'ee araaraa dubbatee waa'ee kolkoleedhaati hundi kee. Kolkoloodhaati. Abiyyi Ahmad taanaan eenyuma caalayyuu Oromoodhaaf dalage. Eenyu caalayyuu gaafii Oromoo deebisaa jira. Marroof Abiyyiidha yoo taate qabsoo akka jira. Akkasini marroof Abiyyii walitti araarsina. Taayee danda'a maaltu galche waa'ee ABO keessa? Maaltu galche waa'ee ABO keessa? Marroon Tigilitti jira haa jennu. Maaltu galche taayee danda'a waa'ee qabsoo keessa? Abiyyii fi marroon wal bor wajjin ta'anii dubbii fixatan. Maaltu galche taayee? Kaleessa shaneedha si balleessa jedhee qabsaan turre. Kaleessa Jawaariin fa'aa irratti du'a murteessine. Kaleessa Baqqalatti du'a murteessine. Kaleessa Daawud Ibsaatitti du'a murteessine. Daawud Ibsaa du'uu qabaa ajjeesaa jedhee namni Facebook taayee irratti hin barreessine. Har'a sabbaa keetiitii dhuftee taayee jeqnaa jettanii miidiyaa maraan baxaabbattan isin uummata baxbaati. Kana qabsoon keessan tigiliin isin Oromoo taaggaltan kana tagaayii Oromooti isin maqaa ABO'ollee maqaan balleessina hafuura ABO'n dhaattan isin kussumma shuxaami. Maalitti beeytan waa'ee ABO? Waa'ee ABO habbaa takkan beeytan isinitti maa dhageeffadha. Taayeen danda'a har'a eenyuuf tigilii kana jalqabe? Eenyuuf sa'aatii kanatti ummata Oromoottuu gadi baay'ee nuu dubbadhu jedheeni. Ummata Oromoottuu hiriira nu waami jedheeni. Ummata Oromoottuu nuti Abiyyiin barbaannu Abiyyiin nurraa haqa'u jedhee hiriira bahe minaa gabbaasu. Faannoodhaaf qabsaa'ee har'a taayee mee ilaala subhaanallah. Gaafa dheengadda Oromoon gootonni isaanii mana hidhaatti guuraman. Jawaar Muhammad, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa, Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, Jaal Daawud Ibsaa, Jaal Abdii Raggaasaa, Mikaa'el Booran, Lammii Beenyaa tokkottiin hin hafne hayyuun Oromoon qabdu. Du'a itti murteesse. Du'a itti murteesse. Har'a garuu taayeen qabsaa'aa Oromooti jettanii nutti haasa'uu barbaaddani. Oromoo har'a situ taayeedhaan waan nu dubbadhu jedheeni. Taayeen siif dubbataa jira. Faannoodhaaf qabsaa'aa jira. Namichi jalli isaa xilaata Oromooti. Xilaata Oromoo guddicha taayeen danda'a. Gaafa Oromoon isa barbaadu maaliif hin dubbatin? Gaafa ummanni Oromoo gaafa Hacaaluun Hundeessaa ajjeefame gola Oromiyaa hunda keessatti lubbuun dargaggeessa Oromoo kumaatamaan akka baala mukaatiitti akkanatti harca'aa baate taayeen danda'a maaliif gadi ba'ee Abiyyi Ahmadin arrabsin? Gaafa gootota Oromoon qabdu kumaatamaan mana hidhaatti guurame taayeen maaliif gadi ba'ee Abiyyi Ahmad irratti hin barreessin? Gaafa gootonni Oromoo Hacaaluu Hundeessaatiif jecha Oromoon lubbuu isaa kenne dargaggeessi kumaatamaan lakkaa'u dhiigni isaa Oromiyaa keessatti dhangala'e. Harargee keessatti Muhammad Amiiniin morma muranii gaafa gatan taayee danda'a maaliif gadi ba'eetiin hiriira waamin? Maaliif gadi ba'ee gaafa gootonni Oromoo kumaataman har'a Kiristaan Taaddalaa wajji mana hidhaa seenta? Baga si hubanne jalee keetu baga si hubanne Oromummaa wanni jedhu isa bira hin jiru waa'ee Oromoo takkan beeku. Isin har'a fakkeessitoonni Oromoo ABO'n qabsootti jira. ABO'n qabsootti jira. Jaalattee jibbite. Abiyyii fi ABO wajjin taa'ee kan mari'atu isaani sin galchusi. Isin har'a warri taayyeedhaaf dibbee tumtan. Eessaa baatan isin? Isinis uummata garaan bitame. Waan nyaattanii dhuudanii bitattanii bitamtoota isinillee. Akkamitti sitti hin dhagayamne gaafa Muhammad Amiiniin morma isaa kutanii Harargee keessatti mataa isaa bakka birii fuudhanii luka isaa bakka birii fuudhan taayeen hiriira sii waame. Yaa uummata sammuun isin hin dalayne. Gaafa Jawaariin fa'a irratti mana hidhaa keessatti Jawaar fa'aa du'aan dhumaa jiran muummichi ministeera Abiyyi Ahmad nyaata diduun sirrii miti gaafa Abiyyiin jedhe ilaalaadha. Nyaata diduun sogoggora jedha Abiyyi Ahmad dhageeffadha. Namnummaan Jawaariin fa'aa baraareeyyuu Abiyyii ta'uu hubadhe har'aan jechuudha. Mee ilaala Rabbi jedha. Taayeen danda'a qabsaa'aa keessan osoo ta'e gaafa silaa Oromoon qabsaa'u Oromoo wajjin qabsaa'aa ture. Gaafa nuti qabsoofnu maqaa nutti baase girrisaa maachi jedhee maqaa sii baase barra. Iyyadattu seenaa taayee danda'a? Hin beektu seenaa taayee danda'a? Gaafa ati saba keetiif jecha dhiiga gad dhangalaastu. Gaafa ati saba keetiif jecha uffata boora uffattee karaa irratti kuftu. Namni girrisaas jedhee maqaa sitti baasee barra hoolaa har'a Amaaraaf jecha faannoodhaaf jecha gadi baateetiniin mootummaa kana dura dhaabattee tana barra. Gaafa gootonni kee kumaatamaan lakkaayan Hacaaluu Hundeessaatiif jecha dubartiin Oromoo dargaggeessi Oromoo qarreen Oromoo karaa irratti dhiigni sii dhangala'u. Gaafa san sila har'a taayeen danda'a hiriira sii waama ture. Gaafa san si wajjin qabsaa'aa ture. Gaafa san si waliin dalaga ture. Kolkoleedha isin. Har'a taayeen danda'a sila mana hidhaa seenuun qabu ture. Akkuma inni Abduu Jabbaariin abukaattoo mirga dhala namaa sibiilaan mormarra waraansisee ajjeese sanitti
sila har'a taayee danda'a addabaabaayii irratti geggeessuu qaban ture. Akkuma Imaanuweel Wandimuu addabaabaayii irratti harka duubatti ajjeesisiise san sila har'a taayeen danda'a addabaabaayii irratti ajjeefamuu qaba ture. Maal abbaa isinatti himtamaayee mana hidhaa? Abiyyi Ahmad isin gane gantuu Abiyyi Ahmad isin gane taayee danda'a gantuun silaa jiraachuun qabdu ture. Arabni maal jedha beekta? Kaayin jedha. Sigaltee obboleessa kiyya warri biltsiginnaa na dhageeffadha. Arabni maqaa kaayin jedhu baasa. Kaayin jechuun afaan arabaatiin gantuu jechuudha. Taayeen danda'a Abiyyi Ahmad illee ni ganee bararra. Sigaltee paartii biltsiginnaa illee ni ganee barra. Abiyyi Ahmaditti garagalee barra. Faannoo wajjin Abiyyi fonqolcha jedhee Abiyyi irratti qabsoo jalqabee barra. Faannoo wajjin Abiyyi garagalcha. Gaallaa garagalchina faannoo jedhee Bahardaari qabsaa wajjin gaallaa galabbanna jedhee wajjin qabsaa'ee barra. Hin beektuu kana. Yoo hin beekne baradhu. Nuti osoo taayee danda'a addabaabaayii irratti du'ee dhageedhe anarra sargii godhaasitti siif himaa. Taayeen danda'a har'a galgala kana ajjeefame osoo dhagaye bakka jiru kanatti diggisii nyaata waamee affeerraa godhee dansii halkan guutuu sirbaa bulaan. Maaltu si dhagama akkasitti? Halkan guutuu asitti dhiichisaa bulaan. Halkan guutuu siin jaabar. Hindi ichisa dansi muuziqaa itti bane guyyaa sargii kiyyaati irraanaaf guyyaa addaati anaaf irra Abiyyiin Ahmad jaalattanii jibbitanii Oromoo namni gootota keessan baraare Abiyyiidha kaleessallee gaafa sagaxeen akka taayee danda'a hayyuu ati qabdu goota ati qabdu hunda irratti du'a murteessite namni namoota kana akka lubbuudhaan jiraatan godhe Abiyyi Ahmad jaalattanii jibbitanii dhugaan jiru kana liqimsaa fudhadha. Kanaafi taayeen isa dhumaa irratti Abiyyi illee ni gane. Muummicha keenya jedhaa dhufee isa dhumaa irratti Abiyyi Ahmad illee gane bar. Gaafa Oromoon taayee danda'a nu bira dhaabadhu rabbii jedhi. Maaloo taayee danda'a nu dubbadhu rabbii jedhi aangoo harkaa qabda. No, girrisaa maach. Haji Butta. Maqaa meeqa si baase? Maqaa girrisaa jedhanii ittiin waaman kana taayeen nu baase bar. Akkamitti hin beekne isin? Maqaa har'a ittiin si waamanii girrisaa jedhee xiqqaa guddaan ittiin si waamu kana taayeetu baase bar. Taaptaabii fi koppiliinkii godha. Taaptaabii godha har'a isinitti himaan dhugaa rabbi. Maqaa har'a ati ittiin arrafamtu girrisaa jedhu kana taayeetu sii baase. Sii galtee obboleessa kiyya. Girrisaa jedhee maqaa sitti baase. Gootota Oromoo mara shiretti xaxee Maaliyoo miidiyaa, Nuubiyaa miidiyaa, Maarree miidiyaa, Nuuxii miidiyaa, Bussuu miidiyaa, Dhukkee miidiyaa maraan dhukkee itti kaase hayyuu Oromoon qabdu hunda itti duulee. Daawud Ibsaa ajjeefamuu qaba jedhe. Profeesar Mararaa Guddinaa irratti du'a murteesse. Jawaar irratti du'a murteesse. Baqqala irratti du'a murteesse. Hamzaa Booranaa irratti du'a murteesse. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa irratti du'a murteesse. Osoo akka taayeen du'a murteessetti Abiyyiin Jaafa Sanjara wajjin du'a murteesse. Gootonni Oromoo meeqatu dhume beekta? Oromooti maaliif irraanfattaati? Maaliif akkanuma muruu irra taa'ee godhe hojiitti hiikamaa jira. Karabatii uffattee suufa kee kaayattee maaliif asteetta? Kijibaaf immoo paartii kanaaf immoo teessoo ho'isuuf teessa jecha muummicha ministeeraati. Hojiitti hiikamee dalqabeera amma booda. Basaastuun eenyuufuyyuu hin taatu. Basaastuun eenyuufuyyuu hin taatu. Xawalwaalleen eenyuufuyyuu hin taatu. Kadiir Martuu qabsaa'aa gameessa Oromooti. Haasaa Kadiir Martuu dhageeffadhee Kadiir Martuu kun dhugumatti nama bilchaataa dhugumatti nama qabsaa'aa ta'uu isaa hubadhe jechuudha. Kadiir Martuu King of Kadiir Martuu jedha barreessa. Nama gameessa nama siyaasaa ta'uu isaa har'a hubanne jechuudha. Dhageeffadhaa Oromoo isinitti hima. Obbo Taayyee Danda'aa sa'aatii kanatti nuti uummanni Oromoo qabsoon Abiyyiin geggeessaa jiru. Nuti ka barbaadnu Abiyyi Ahmadii fi waraana adda bilisummaa Oromoo jidduutti araara barbaadna malee Abiyyi irratti duullee Abiyyi irratti dhukaafnee faannoo wajjin qawwee qabannee Abiyyitti gadi baanee magaalaa Finfinnee keessatti mallaqaan bitamne mootummaa kana kuffisnee faannoo aangootti baasuudhaaf namni qabsaa'aa jiru Taayyee Danda'aati. Abiyyi Ahmad
waggaa 60 si bulcha taayee danda'a. Mana hidhaa san keessa waggaa 60 teessa taayee. Waggaa 60 mana hidhaa san keessa teetta. Kingi Kadir Martuu jedha barreessa. Kingi Kadir Martuu jedhi barreessi. Nama siyaasni galeef. Jecha takkattiin dubbii fite bar Kadir Martuu waan jedhe dhageette. Guyyaa nu kaleessa si barbaadnu eessa turte jeeni bar. Guyyaa gootonni Oromoo kaleessa booyan. Guyyaa Jawaar Mohammad irratti Facebook arrabbaatee soomte duute faayidaa takkan qabdu jettee gaafa mammaa isaan cukkoo malee nyaaddu micciirraa malee nyaaddu buraatee malee nyaaddu kana malee nyaaddu jettee gaafa Jawaar Mohammadii fi Hamza Booranaa Baqqalaa Garbaa Kolonel Gammachuu Ayyaanaa gootota kanarratti gaafa taayyeen danda'a shoofaa ba'ee gaafa Sammaaliif akka har'a kana gabbayee muummicha ministeeraatiin xawalwaalle jechuu dhabe. Akkamitti afaanii baafatee muummicha ministeeraa arrabsa taayyeen danda'a? Akkamitti afaan isaa keessaa baafatee muummee ministeeraa arrabsa? Oromoo isin akkamitti sammuun keessan kun zeerota? Osoo Abiyyiin Ahmad akka taayyeen danda'a yaadutti yaade sila har'a Jawaar Mohammadiin jiru. Osoo akka taayyeen danda'a godhe Abiyyiin Ahmad godhe sila har'a Baqqalaan Garbaa lubbuudhaan hin jiru. Osoo akka taayyeen danda'a godhe Abiyyiin Ahmad godhe sila har'a Profeesar Mararaa Guddinaa lubbuudhaan hin jiru. Osoo akka taayyeen danda'a godhe Abiyyiin godhe sila har'a Jaal Daawud Ibsaa lubbuudhaan hin jiru. Maal taatan isin gootota Oromoon qabdu ka ummata Oromootiif aarsaa kafalan lubbuu isaanii takkatti qaban saba kanaaf kennan guuturratti du'a murteesse taayyeen danda'a bara 2019 keessa 20 keessa 21 keessa seenaa yeroo dhiyootti achi deebi ilaali. Maali ka har'a jala dhuftee koomantii na barreessitu? Echa baate ati qabsaa'aa eenyuuti? Golga abaa uffatte maalitti waa'ee abaa obeeyta? Wasaka. Abaa taayyeen danda'a barkaleessa shaneen jedhee bar maqaa sitti baasee girri saalamni sitti baasee taayyeedha bar na al-abu shaklak sagatee ullaa. Onnee keessan keessa ani onneen kiyya sibiila. Hindu amalee sodaa takkan qabuan.